isi waamti harbeen isi waamti harbeen yaa ilmoona dhaqaaba isiniin jetti harbeen. Kanarraa Kamisa Amajjii 20 bara 2022 keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Piroodyuusariin keenya Nugusuu Taammire gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti qophiilee keenya har'aatti tuunca'een dura oduu har'aaf gara Bafaqaaduuttan isin dabarsa. Akka mul'atan oduun har'aaf qabnu kunooti. Gara Itoophiyaatti imalanii kan jiran qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi gargaartuun ministeera dhimma alaa jillee addaa gaanfa Afrikaa Deevis Saaterfiild hooggantoota mootummaa Itoophiyaatii waliin akka waliin argine dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii guyyaa har'aa tuuta gaazexeessootaatiif ibsa kennan keessatti beeksisaniiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaa haala qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi irra jiran baruudhaaf karaa embaasii Yuunaayitid Isteetsi isa Finfinnee jiruun yaalii gochaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni Mallaskaachoo Ammahaa Itoophiyaan yaa'ii gamtaa Afrikaa isa marsaa 35ffaadhaaf qophii gochaa jiraachuu ishee Ambaasaadder Diinaan dubbachuu isaanii ibseera. Dhiyeenya kana gaazexeessota hidhamanii turan keessaa gaazexeessaa Iyyoosoobet Tasfaayee fi Ma'aazaa Mahammad hiikamuu isaanii maatiin isaanii ibsanus gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa ammayyuu mana hidhaa akka jiru maatiin isaanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti Koomishinii Poolisii Federaalaatii fi Finfinnee irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoomne. Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa qaba. Obboleessi gaazexeessituu Ma'aazaa Mahammad obbo Yusuuf Mahammad obboleettiin isaanii magaalaa Finfinnee mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa jedhamu keessatti guyyoota 39 ta'uuf erga hidhamtee turtee booda kibxata dheengaddaa gadhiifamuu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Galgala sa'aatii 12tti osoo irbaata nyaachuudhaaf qophaa'anii maqaan ishee waamame achi abukaatoon ishee dhufee wabiidhaan ittiseen hanga namootni nafaana hidhaman biroo hiikamanitti bilisummaan natti hin dhagahamu jechuun kan isheen dhaammatte jechuun dubbatan. Sabaa himaa intarneetii kan yuutuubii irratti Ubuntu jedhamee waamamu kan hundeesseef hojjetu gaazexeessaa Iyyaaspeet Tasfaayes guyyoota 40 booda guyyaa dheengaddaa gadhiifamuu isaa maatii isaa keessaa ibsanii jiru. Barreessaa fi gaazexeessaa Hinseenee Mokiriyaas buufata poolisii 4ffaa yookaan 4ffaa jedhamutti erga yeroo ji'a tokko ta'uuf hidhameen booda torban 2 dura gadhiifamuu isaa bilbilaan mirkaneessee jira. Haa ta'u malee qopheessaa olaanaa Taraaraa Neetwork gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa hiikamuu dhabuu isaati maatiin isaa kan dubbatan. Gaazexeessaa Reediyoo Ahaduu Kibroom Warquu akkasumas immoo gaazexeessaa Associated Press Amiir Amaan Kiyaaroo fi isa faana kan qabaman gaazexeessitoota biyya keessaa 2 ilaalchisee haala isaan itti argamanii fi yeroo ammaa kanas gaazexeessitoota gadhiifaman ilaalchisee aangawoota Koomishinii Poolisii Federaalaa Finfinnee irraa dhimma kana irratti ibsa dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Kanaan dura Koomishiniin Poolisii Federaalaa sababaa dambii labsii yeroo hatattamaa cabsaniif malee sababaa ogummaa isaatiin gaazexeessaan tokkollee Itoophiyaa keessatti hin hidhamne jechuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kun Sagalee Ameerikaati. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waggaa tokkoffaa aangoo qabachuu isaanii ilaalchisuudhaan roobii kaleessaa Waayit Haawusitti ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin waggaan tokkoon darbe bara wal'aansoo cimaa isaan mudate ta'us tarkaanfiiwwan faayida qabeessa ta'an fudhachuu isaanii ibsaniiru. Pireezidaanti Baayiden waggaa tokko keessatti bu'ii argame keessaa rakkina dhibee koronaatiin wal qabatee dhalate salphisuudhaa fi ramaddii baajata addaa tiriliyoonii 1.9 akkasumas bu'uura misoomaa biyyattii jabeessuudhaa fi baajanni addaa tiriliyooniin 1 akka ramadamu taasisuu isaanii waan guddaa akka ta'e ibsaniiru. Lakkoofsi namootaan talaallii farra COVID-19 fudhatanii dabaluu isaa fi lakkoofsi Ameerikaanota hojii dhabeeyyii hir'achuu isaa akka bu'ii tokkootti fudhataniiru Baayiden. Garuu deebisanii ijaarsa seeftii neetii hawaasaa jijjiirama haala qilleensaa deeggaruu fi baajanni addaa isaan gaafatan $1 tiriliyooniin 1.3 seenetii irratti jalaa kufuus yaalii isaanii akka itti fufanu ibsaniiru Joo Baayiden. Look, I didn't overpromise, but I think if you take a look at what we've been able to do, you'd have to acknowledge we made enormous progress. Laali darbee waadaa hin seenu garuu akkan yaadutti wanta nuti dalaguu dandeenye yoo hubatte gama hedduudhaan waa hedduu fooyyessuu keenya quba qabaatta. Waan tokko haga ammaatti ani fiixaan baasuu hin dandeenye jedhu keessaa waayilotan koo Riippablikaan Paartii irraa ta'an ijaarsa biyya kanaa keessatti akka qooda fudhatan amansiisuu milkaa'uu dadhabuu kooti.
Joo Baayiden gaaffii baajata addaa kan jalaa kufe bakka adda addaatti qooduudhaan akka deebisanii gaafatanii ibsanii bulchiinsi isaanii dhibee koronaa hammaachaa deemaa jiru Omikroonii fi humna qormaataa jabeessuu irratti akka cimsanii hojjetanu dubbataniiru. Waraana biyya isaanii Afgaanistaan keessaa baasuu fi qaala'insa jireenyaatiin walqabatee deeggarsi pireezidaantii Baayiden yeroo ammaa qabanu isa duraa irraa gadi bu'uu isaa qorannoon sagalee akka mirkaneesse gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken waa'ee waraana Raashaa daangaa Yuukireen irratti kuusame irratti shariikota isaanii waliin mari'achuudhaaf magaala Jarman Berliiniin galaniiru. Bilinken kan gara Jarmaniitti imalan Yuukireenitti argamanii waa'ee gargaarsa Waashingteen irratti erga pireezidaantii Yuukireen Volodymyr Zeleniskii abdachiisanii booda. Bulchiinsi pireezidaantii Joo Baayiden gargaarsa ittisa waraanaa doolaara miliyoonii 200 Yuukireeniif ramaduu isaa roobii kaleessaa himeera. Raashaan Yuukireeniin weeraruu dandeessi jedhanii akka yaadan kan ibsan pireezidaantii Baayiden Raashaan yoo Yuukireeniin weerarte qoqqobbii diinagdee dabalatee deebii kennamuu danda'u irratti pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin irra deebi'anii akeekkachiisuu isaanii Raashaan Yuukireen irratti lola taasisuudhaaf fedhii akka hin qabne ibsite akka Yuukireen miseensa neetoo hin taane wabii nageenyaa akka barbaaddu himaa jirti. Bilinken jimaata borii Jeeneevaa keessatti ministeera dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov wajjin dhimma rakkinicha karaa dippiloomaasiitiin hiikuu irratti marii taasisuudhaaf akka deemanu ibsameera. Bilinken kaleessa magaala Yuukireen Keev keessatti itti gaafatamtuu waajjira sagalee Ameerikaa isa Awurooppaa bahaa Mirisloof Gongaadeerii wajjin gaaffii fi deebii taasisan keessatti Raashaan Yuukireen irratti weerara ishee yoo haalomsuuf yaalte Yuunaayitid Isteetsiin qofa ittuu hin ta'in biyyoottan Awurooppaa fi warreen biroo deebii hamaa kennina jechuun isaanii gabaasameera. Afrikaa keessatti faffaca'iinsi COVID-19 yeroo jalqabaatii fi gadi bu'eensa agarsiiseera jedhame. Akka ibsi dhaabbata fayyaa addunyaa irraa har'a bahee jedhetti erga gosti haaraan koronaa Omikroon jedhamu argame as guyyoottan 56 keessatti hedduu dabalee kan ture lakkoofsi namoottan vaayirasichaan qabamanii akka gabaasa amma amajjii 16 bara 2022 jirutti dhibbeentaa 20 kan gadi bu'e yoo ta'u duuti namaa ammoo dhibbeentaa 8 gadi bu'eera. Afrikaan kibbaa bakki vaayirasiin Omikroon dursee argame torban 4 darban keessatti lakkoofsi namoota haaraa qabamanii hedduu akka gadi bu'e yommuu ta'u Afrikaa kaabaa keessatti immoo dhibbeentaa 50 oliin dabalee jira jedha gabaasni WHO. Amma amajjii 16 bara 2022tti lammiileen Afrikaa miliyooniin 10 yommuu vaayirasichaan qabaman namoonni 200,000 fi 33 immoo du'aniiru. Karaa tallaalliitiin yommuu ilaalamu immoo amma ammaatti jiraattonni Afrikaa tallaallii fudhatan dhibbeentaa 10 qofa. Afrikaan amma ammaatti talaallii doozii miliyoonii 500 argattus kan hojiirra oole garuu doozii miliyoona 327 qofa. Bara 2022 kanatti jiraattota Afrikaa dhibbeentaa 45 tallaaluudhaaf ji'atti tallaallii doozii miliyoonii 250 hanga 300tti akka qaqqabu gabaasameera. Oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.